عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سببني نتيارة ستة أرقامني فلابني دبرتوتا رفيدا سجنتا رفيدا أواردي بدأس رفيدا كوبيسي رت إبسا ميديا غازيتي سما خنوفي كانت تيان سودان لابني دبرتوتا رفيدا بركم لما كل صديق كانون ديفميوتو دبرتوت غرت إنساموتين إيكونوميتين فياتين قوم سورة كانوا جتويوتو لابني دبرتوتا رفيدا برانچilee isaa dameelee isaa iddoo shanii qabu irratti hanga rantanaa gosa barnootaa 10 ol tahaniin dubartoota 3,000 ol tahan kaayyoo isaa kana galmaan ga'uuf kan leenjisaa ture yoo ta'u dhaabbanni kun gama biraatiin hojii tola ooltummaa hojii hawaasa tajaajiluu fi dubartootaaf carraa hojii uumuratti bal'inaan kan hojjetaa turedha. Arrarratti dhaabbanni keenya yeroo jalqabaatiif kaayyoo carraaqaatii fi ture kaayyoo hojjechaa fi ture dubartoota ciccimoo gama hawaasaa baasuu fakkeenya hawaasaa godhuu musliimoota tajaajiluu keessatti gahee ol aanaa taphataniif beekamtii kennuuf deemaa jira. Dubartoota akkanaa badhaasuun qooda isaanii ibsuu qofa osoo hin taane isaan lafaa dhufaniif fakkeenya isaan godhuu waan ta'eef kun immoo kaayyoo rufeedaa guddaa fi isa fuulduraa tilleedhaa irratti hojjetaa waan jiru jechuudha. Kanumaan wal qabatee badhaasni rufeedaa dubartoota yuunivarsiitiilee adda addaa irraa geeba badhaafamaniif beekamtii addaa kan nuuf isaan jajjabeessuu waan barbaaduuf innilleen sagantaa badhaasaa keessatti kan dabalamuudha. Guyyuma wal fakkaatutti kitaabni arkitektoota ummaa jedhu eebbifamee kitaabni kun qooda dubartoonni musliimaa seenaa keessatti qaban durii kaasee hanga ammaatti seenessa. Qabiyyeen kitaaba kanaa gahee dubartoonni musliimaa seenaa keessatti qaban jireenya keessatti qaban isaan addunyaaf gumaachan kan calaqqisu yoo ta'u akkasuma guddina maatii fi hawaasaa keessatti fakkeenyummaa isaan qaban kan ibsuudha. Walumaa galatti badhaasni dhaabbata Rufeedaatii fi sagantaan eebba kitaaba Rufeedaa onkololeessa 30 ganama sa'aatii 2:00 irraa eegalee sagantaa godhaambaa Adawaatti gaggeeffamu irratti miidiyoonni biyya keenya hundumtinii fi keessumoonni kabajaa wamichi keenya isin ga'e yeroon akka nuuf argamtan maqaa dhaabbata Rufeedaatiin isin gaafanna. Galatooma. Bismillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maqaan kiyya Dr. Ruqiyaa Alijii jedhama. Dhaabbata dubartoota Rufeedaa keessatti gaheen koo miseensa boordiiti. Kanatti saansee koree Rufeedaa awaardii qopheessu kana keessa miseensa jechuudha. Waa'ee Rufeedaan maaliif dhaabbatee kan jedhu kaayyoo Rufeedaatiin wal qabsiisee Rufeedaan kan dhaabbateef dubartoota kallattii garaagaraatiin gahoomsuudhaaf fakkeenyaaf gama diinagdeetiin gama hawaasummaatiin gama amantiitiin akkasumas dhaloota waan qaraniif dhaloota naamusa qabeessa ta'e akka bocaniif dubartoota irratti xiyyeeffatee hojjeta jechuudha. Dubartiin haadha ta'uu wajjin wal qabate itti gaafatamummaa hedduutu isaan irra jira. Kana keessatti dhaloota qaruu irratti jabaatanii kan beekumsa irratti hundaa'e dhaloota biyya dhaalu akka gumaachaniif jedhameeti Rufeedaa irratti xiyyeeffatamee kan hojjetamu jechuudha. Dubartoota irratti xiyyeeffatamee kan hojjetu. Dhaabbanni Rufeedaa dhaabbata biyya keessatti dhalootuma biyyaatiin hundeeffamedha. Kan gargaarsa biyyoota alaatiin yookaan immoo namoota biraatiin hojjetu miti kan biyya keessa argamedha jechuudha. Kanarratti wanti haga ammaa Rufeedaan hojjetaa ture koorsota garaagaraa kennuu irratti ji'oota 6 leenjisee sartifikeetii kennuudhaan keessaa jechuudha. Koorsiin inni irratti kennaa ture Islamic Finance, Tafsir, Introductory Sira, Science and Islam, Theology, Gender in Islam, Personal Development Plan, Leadership Study, Psychology of Women's, English Language Improvement kajedhu koorsota kanneen irratti dameelee isaa 5 qabu irratti kennaa ture jechuudha. Kanaan wal qabatee hojiilee biraa hojii tola ooltummaa irratti bobba'ee naannoo qulqulleessuun naannoo dameeleen kenna jiranitti misoomsanni Rufeedaa naannoo isaanii qulqulleessuun akkasumas rakkataa nyaachisuudhaan dabalataan immoo hojiilee tola ooltummaa hedduu bal'inaan ni raawwataa jiru jechuudha. Hojiin kun ammas cimee kara fuulduraatis kan itti fufu ta'a jechuudha. Kan biraa Rufeedaan kaayyoon inni awaardii kana qopheessuuf barbaachise dubartoonni akka biyyaatti
biyyaaf aarsaa guddaa kafalanii hojii guddaa hojjetanii jiran jiru. Dhaabbanni kun dhaabbata dubartootaati akkasumas dubartoota galateeffata. Dubartoota itti aananiif immoo hamilee horatanii dubartoonni cimanii akka hojjechuu danda'aniif kan kaayeffatee kan ka'edha jechuudha. Kan biraa immoo kara fuulduraatti maal hojjetuuf barbaada Rufeydaan kan jedhameef Rufeydaan hojii isaa kan amma kaayeffatee irratti xiyyeeffatee hojjetaa jiru kana dameelee isaa gara biyya keessatti babal'isuun naannoo hundatti babal'isee hojii isaa cimsee hojiilee dubartoota irratti hojjetaman cimsee kan itti fufu ta'a jechuu barbaada. Kanatti aansuun guyyaan onkoloolessa 30 guyyaa awwaardiin dubartoota Rufeydaa itti kennamuu fi kitaabni Architect of Ummah jedhu itti eebbifamu waan ta'eef galma Adawaatti sa'aatii 2:00 jalqabee sagantaan kan gaggeeffamu waan ta'eef keessummoonni kabajaa warroonni miidiyaa yeroodhaan argamuudhaaf sagantaan keenya akka gaggeeffamu kan jedhu dhaamsa dabarsa. Galatooma.